Akka fedhaaf jaalala waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyoo ni baranna. እግዚአብሔር ይነግሮሙ ለሕዝቡ በመጽሐፍ ጀዳ ቁልቁልች ዳዊት waaqayyo saba isaatti kitaabanis ni dubbata jedha. Dubbii waaqayyo kallatti tokko qofaan miti, kallatti adda addaatiin saba isaa ni barsiisa, ni gorsa, ni barsiisa. Amma ammaattis waaqayyo waa hedduudhaan nu barsiisee nu gorsee yoonaan nu ga'e galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Jireenya keenya boriitiifis immoo amma waaqayyo nu gorsa, amma waaqayyo nu barsiisa. Hundumti keenyu yaadaan sagalee isaa waliin haa taanu kan jedhu kun ergaa koo isa duraati. Waaqayyo hafuura qulqulluu hunduma keenya nu haa gargaaru. Dhugaa biti malee hin gurguriini. Mee anaa wajjin jedhaame dhugaa biti malee hin gurguriin. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti sagalee waaqayyo barreeffamee jirudha. Dhugaa biti malee hin gurguriini. Mata duree kanaan daqiiqaa muraasaaf waliin turra. Waaqayyo qalbii gaarii hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. Yaada gaarii waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. Dubbii sagalee isaatii kana dhaggeeffannee lubbuu keenyaaf akka eebbatti argannu, foon keenyaanis immoo lafarratti akka eebbatti argannu fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Dhugaa biti malee hin gurguriini. Jechi kun akkuman ammaan dura dubbadhetti kan barreeffamee jiru kitaaba fakkeenyaa irrattidha. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23. Dhugaadhaaf gatii itti baasi malee hin gurguratiini. Gatii itti baasuu qabda. Gatiidhaan bituu qabda. Biti malee atis hin gurguriini jedheetu sagalee waaqayyoo kun nu gorsaa jechaadha. Bituu jechuun maal jechuudha? Maallaqa ofii, horii ofii, dafqa ofiitiin isa argatan sana itti baasanii, itti kaffalanii, kan ofii godhatanii oolfachuu jechuudha bituu jechuudha. Amma dhugaan suuqii isa kamirraa bitamaa? Amma dhugaan gabaa isa kam keessaati argama? Qarshiidhaan. Yeroo jennu waan qarshiidhaan bitamu jechuu miti. Itti dhama'ii, gatii itti baasi, itti dafqi. Beela'uunis yoo jiraate itti beela'i. Rakkachuunis yoo jiraate itti rakkadhu. Dhugaa faana rakkadhuuti dhugaa oolfadhu. Dhugaa kan kee godhadhu. Itti dhama'ii, itti dafqi jechuudha. Biti jechuudha. Hin gurguriin dabarsite. Garuu dhugaan eenyudha? Dhugaan eenyu akka ta'e immoo baruun barbaachisaadha jecha. Mee nan isinii fi dubbisaa wangeela Yohaannis qulqulluu boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkanaan barreeffame. Ani daandiidhas dhugaadhas jireenyadhas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Dhugaan Waaqadha. Dhugaan Waaqadha. Dhugaa gurgurachuu jechuun maal jechuudha? Isinumti hiikaa. Dhugaa gurgurachuu jechuun dhugaan erga Waaqa ta'ee dhugaa gurgurachuu jechuun immoo maal akka ta'e hiikaa isaa hundumti keenyu ni beekna jechaadha. Dhugaan Waaqadha. Namni dhugaa hojjetu, namni dhugaadhaaf bulu, namni dhugaa dubbatu, jireenyi isaa hundumtu dhugaadhaan kan faayame namni akkasii kun nama waaqayyoodhaaf abboomame, nama waaqayyoodhaaf bule jechuudha. Nama akkasii waaqayyoon waa taasisu. Arraba keenya waaqayyoo dhugaa nuuf haa dubbachiisu. Gurra keenya waaqayyoo dhugaa nuuf haa dhageessisu. Gurri keenya dhugaadhaaf akka booji'amu, arrabni keenyas dhugaadhaaf akka booji'amu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Tajaajilli keenyas dhugaadhaan kan faayame akka ta'uudhaaf waaqayyo hafuurri qulqulluu hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf daandiin dhugaanis jireenyis anadhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaan Waaqadha jechaadha. Kanaafuu kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti maal jennee kaane dhugaa biti malee hin gurguriini. Gatii itti kaffali, itti dhama'i, dhugaa faana dhaabbadhu, dhugaa faana jiraadhu, dhugaa dubbadhu. Amma namni dhugaa faana dhaabbatu lakkoofsaan xiqqoo ta'uu danda'a. Garuu dhugaan Waaqadha waan ta'eedhaaf dhugaa faana dhaabbachuun immoo waanuma filannoo tokko hin qabnedha. Nama fayyuu barbaaduuf, nama eebba barbaaduuf, nama jireenya bara baraa barbaaduuf dhugaan waan filannoo hin qabnedha jechaadha. Namoota dhugaadhaan deddeebi'an waaqayyoon ni jaalata. Waaqayyo kan barbaadu namoota dhugaadhaaf bitamanidha.
dabaleen hin jedha waaqayyo dhugaadhaaf akka jiraannu hunduma keenya nu haa gargaaru. Akkana jedha sagalee waaqayyo ergaa qulqulluu Yohaannis isa sadaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa egaa dhugaa faana waliin hojjechuu qabna. Maal faana hojjechuu qabna? Dhugaa faana tarkaanfachuu qabna. Dhugaa faana fuulduratti adeemuu qabna. Dhugaadhaan jiraachuu qabna. Dhugaadhaaf hojjechuu qabna. Erga dhamaane dhamaatiin keenya dhugaadhaaf haa ta'u. Kan eebba nama argamsiisu sanadha waan ta'eedha jecha. Tajaajilli keenyas dhugaadhaan haa ta'u. Tajaajilli dhugaadhaan hin faayamne fuuldura waaqayyootti fudhatama hin qabu waan ta'eedha. Kanaafuu tajaajilli keenya maaliin kan faayame haa ta'u? Dhugaadhaan kan miidhage, dhugaadhaan kan bareede, dhugaadhaan kan faayame haa ta'u. Dhugaa faana hojjedhaa. Sadaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa egaa dhugaa faana hojjechuu qabna. Hojii hojjechaa jirra. Eeyyeen namoonni baay'een keessanis hojjechaa jirtu. Tajaajila hafuuraa jechaadha. Tajaajilli keenya egaa maal waliin ta'uu qaba? Dhugaadhaan waliin ta'uu qaba. Amma yaaduma mataa kootiin isinitti himaa jiraniif dubbii sagalee waaqayyoo irratti barreeffamee jiru. Kitaaba qulqulluu irratti dhugaa barreeffamee jiruun isinitti himaa jira. Namni dhugaa jaalatu gurra isaa banee dhaggeeffata. Namni dhugaadhaan jiraachuu barbaadu dhugaadhumtu maalinni jedhee sirriitti dhaggeeffata waan ta'eedhaaf haala kanaatiin hundumti keenyuu waan waaqayyoon itti makanaa dhaggeeffannuun jedha. Dhugaadhaa faana dhugaadhaa wajjin dhaabbachuu, dhugaadhaa wajjin hojjechuu, dhugaadhaa wajjin adeemuudhaa qabna jedhee qulqullichi Yohaannis inni wangeela barreesse, inni ergaa barreesse, inni mul'ata Yohaannis barreesse kun haala kanaatiin nu gorse. Sagalee waaqayyoo kanaaf ameen jedhanii bitamuun eebbadha. Waaqayyo nama eebbaan waa taasisu. Ergaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 dhugaani birmadummaa isin baasaa. Dhugaani bilisummaa isin baasaa jedha. Mee irra deebi'aa natti himaa maalan jedhee dhugaan bilisummaa isin baasaa. Amma irratti beekamaa jenna. Inni dhiphanna nageenya namaaf laatu sobni keessi isaas sobadha waan ta'eedhaaf. Dhugaan garuu waltajjii kamirrattu yoo dubbatanillee waan nama hin qaanessine, waan namallee yaasisne waan ta'eedhaaf dhugaan bilisummaa namaa laata. Dhugaan birmadummaa nama baasa. Dhugaan iddoo isheen hanqattu. Har'a namoonni baay'ee dhugaa awwaaluu danda'u. Isa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha dhugaan garuu awwaalamtee naftu hinuma awwaala ishee diigdee kaati. Gaafa awwaala ishee diigdee kaate warreen ishee awwaalaniif wayyoo. Warreen awwaala ishee eeganiif wayyoo. Dhugaan lafa awwaalamteetti naftu waan ta'eedhaaf jecha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa dhugaadhaan malee dhugaarratti waan itti dabaluu hin qabnu. Dhugaarratti waan itti goonuu hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf jedha. Dhugaan meekaappiin barbaaddu. Dhugaan chaappistikiin barbaaddu miidhaginaaf. Dhugaan hiumaan hiriin barbaaddu. Dhugaan dibata qibaatii adda addaan barbaaddu. Ufii isheeyyuu cululuqxee bareeddi waan ta'eedhaaf jechaadha. Warreen dhugaa faana dhaabbatan utoon dibatiin nu cululuqu jedha. Warreen dhugaa faana dhaabbatan utoo uffatiin illee irraa miidhagaa, irraa bareedaa. Warreen dhugaadhaaf booji'amanii dhugaadhaaf jiraachaa turan. Abbootii keenya baay'ee isaanii ni argina. Kitaaba qulqulluu keessattis namoonni baay'ee lafarra harkifamaa, lafarra goototamaa, uffanni isaanii awwaara ta'e, uffanni isaaniiyyuu irraa ba'e, akkanuma ta'aniyyuu abbootiin keenya durii ni miidhagu turan. Maaliin miidhagu? Dhugaa faana waan dhaabbataniidhaaf. Tajaajilli isaanii dhugaadhaan waan miidhageedhaaf. Kanaafuu dhugaan meekaappii garaagaraa hin barbaadu. Achi dibuu as dibuun ishee hin barbaachisu. Garamittuu yoo garagashine dhugaan dhugaadhumadha. Waaqayyo dhugaadhaaf nu haa jiraachisu. Dhugaas nu haa dubbachiisu. Waaqni dhugaa jaalatu dhugaadhaaf jiraannee dhugaadhaan isa tajaajillee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kabajamtoota maatii waaqayyo yeroo ammaa kanatti dhugaan qophaa ishee hafaa jirti. Hundumtuun soba faana hiriiree jira. Matuma koo dabalatee baay'een keenya sobaaf booji'amneetu garuma sobaattidha gurri keenya kan dhaggeeffatu. Garuma sobaattidha ijji keenya kan ilaalu. Keessi keenya sobumaan booji'amee jira. Takkaan otoo hin beekin gara biraatiin utuma beeknuyyuu sobaadhaaf ni hojjanna taanaan dhumni keenyas badii dhumadha. Sobni nama salphisa jiran. Har'aaf ulfina argachuu dandeenya sobaan. Kanaan dura isinitti mee ammas dabaleen isinitti akka yaadattaniidhaaf jecha. Kuni masqalii yookaan fannoodha jecha. Amma kuni dhugaan akkam akka inni injifatu isinitti muudhaa.
Kuni fannoo moo fannoo miti? Sagalee tokko natti himaa. Fannoo moo fannoo miti? Fannoodha. Amma waan ta'eedhaaf kuni fannoo mitiin jedha. Fannoo miti jechuun koo dhugaa moo sobadha? Dhugaa moo sobadha? Soba ta'uun isaa immoo dhugaa moo sobadha? Natti himaa. Soba ta'uun isaa immoo dhugaa moo sobadha? Argitani gaafa dhugaan dhufu hin hollatti sobni. Iddoo ishee illee dhaabbattee muggutuu hin dandeessu. Dhugaan gaafa ka'e jecha. Amma fannoo ta'uu dhiisuun isaa sobadha ture. Soba ta'uun isaa immoo dhugaa ta'e. Humna hin qabdu sobni jecha. Mee dhugaa immoo kaasna. Kun fannoodha. Dhugaa moo sobadha? Dhugaa ta'uun isaa immoo dhugaa moo sobadha? Dhugaan garamitti yoo gaggaragalii dhugaadhuma ilaala. Amma dhumaatti Waaqayyo dhugaa kanaan nu haa jiraachisu. Ela dhugaadhaaf hojjenna, dhugaadhaaf dhamaana, dhugaadhaaf bu'ii bayii baay'ee keessa dabarra malee dhugaarratti waan tokkollee waan itti dabaluu hin qabu. Waan tokkollee waan itti dabalu. Itti dabalamas hin barbaadu, hin barbaadu. Kanaaf dhugaa biti malee hin gurguriini nuun jedhe gahayyichi yookaan ogummaadhaan kan guutame qulqullichi jechaadha. Gara biraatiin maal jedha? Gaa qulqulluu Yaa'aqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 14 gubbaarra maal jedha? Dhugaarratti hin sobiinaa. Maalirratti? Maaloo irratti jedhe? Maaloo adirraa du'a kunatti ma sagalee Waaqayyoo dhawan ta'eedhaaf qooqa keessan ol kaasaa dubbadha. Dhugaarratti maaliin godhiina? Dhugaarratti maaliin godhiina? Dhugaarratti sobuun Waaqarratti sobuu jechuudha. Dhugaarratti duuluun Waaqarratti duuluu jechuudha. Dhugaa faana dhaabbachuudha yoo so. Dhugaa gargaaruudha yoo so. Kan dhugaa faana dhaabbatu immoo lakkoofsaan xiqqoo ijji keenya immoo kan ilaalu lakkoofsaan warra danuu ta'an lakkoofsaan warra baay'ee ta'an argina. Kanaafuu cinaa isaanii dhaabbachuu barbaanna. Dhugaan garuu dhugaadhuma waan ta'eedhaaf elaa haadhoo kwaannan sitti hima. Qofaa kee yoo haftellee dhugaa faana hafi bakka. Qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Abuna Phexrosin beektu miti. Abuna Phexrosin hamma dhumaatti dhugaadhaaf dhaabbatanii kunoo piyaasaa irratti dhugaadhaaf wareegaman. Sana gaafa dubbatan dhugaa sana gaafa dubbatan akka wareegaman beeku. Akka ajjeefaman beeku. Rasaasa matirayyeesiidhaan reebamanii kan isaan addabaabaayii sana irratti lubbuun isaanii foon isaanii irraa adda baatee jechaadha. Har'a fakkeenya guddaa nu ta'aniif ittiin boonna nuti. Ittiin boonna. Dhugaadhaaf dhaabbachuun akkasii. Bara hundumtuu gara dhugaatti hin adeemnetti gara dhugaatti adeemanii dhugaa faana dhaabbachuutu fala namaaf ta'a waan ta'eedha. Dhugaarratti hin sobiinaa jedhe qulqullichi Yaa'aqoob jechaadha. Biyyaafis ta'e unu warreen kan hafuuraa taane tajaajiltoota hafuuraa ijoollota Waaqayyoodhaaf haa turuuti warreen biyya lafaatiifuu kan barbaachisu dhugaa qofaadha. Sobni miidhagina hin ta'u. Sobni nama salphisa gaaf tokko. Lafarratti yoon salphisuu baate yeroo dhufaatii gooftaa waltajjii isaarra gaafa dhaabbatu gaafa sana nu qaanessa. Gaafa sana nu salphisa. Warreen sobaan deddeebinu jechaadha. Kanaaf waadaraa keessan keessattuu warreen kan Waaqayyoo taatan taane hundumti keenya hammanuu danda'ametti dhugaadhaaf haa jiraannu. Dhugaadhaaf isaa dubbannu bakka. Iddoo sirrii hin taanetti immoo waliin taane sirreessuudhaa qabna. Iddoo gaarii ta'etti immoo gargaaruudhaa qabna. Iyyaasuun jechaadha saboota Waaqayyoo sana qabateetu duulatti achi bahee ture, waraanatti achi bahee ture. Gaafa kana ta'u Museen immoo isaaniif kadhata. Museen immoo isaaniif kadhata. Diinarraa akka aananiidhaaf, diinarraa akka oolaniidhaaf jecha. Kanaafuu Museen harkasaa bal'isee gaafa kadhatuyyuu hin dadhaba guyyaa guutuu. Gaafa harki Musee gadi jedhu Israa'eloonni ni mo'amu jecha. Gaafa Museen harkasaa diriirsu immoo Israa'eloonni injifannoon kan isaanii ta'a. Kanaafuu sa'aatii guyyaa guutuu jechaadha harki Musee diriiruudhaa qaba. Museen immoo dadhabe. Kanaan maaltu haa ta'u obboleessi isaa Aarooniif akkasumas Hoor kan jedhamu jecha bitaan mirgaan dhaabbatanii harka isaa hirkisanii akkasitti qabuutti ka'an. Argitanii gargaarsi akkasidha. Namoota biyyaaf hojjetan bitaan mirgaa harka isaanii qabanii ittumaayyuu jajjabeessuudha. Kan caalu akka tajaajilaniidha. Kan caalu akka godhaniidha. Mana kiristaanaa keenyaafis biyya keenyaafis gaarii akka hojjetaniidhaaf warreen akka Musee kana gargaaruudhaa qabna. Gargaaruudhaaf immoo garaa qulqulluu laphee qulqulluu kan qaban kanneen akka Aarooniif kanneen akka Hoor nu barbaachisu jechaadha. Bitaa mirga dhaabbatanii harka namaa diriirsanii akkasitti harka warreen tajaajilanii kan jabeessan jechaadha. Kan jabeessan hin gurraachessinaa. Dhugaan cabbii caalaa bareedduudha. Cabbii caalaa adiidhaa addaattee kan mul'attudha. Ishee cabbii caalaa addaattee dhugaa kana hin gurraachessinaa. Dhugaani damma caalaa kan mi'aawudha hin hadheessinaa. Dhugaani aduu caalaa kan ifuudha hin dukkaneessinaa.
Abboommii waaqayyoo keessaa inni tokko ela sobaan ragaa hin bayin. Maal godhiirani? Dhugaa dubbadhu. Dhugaadhaaf qofa dhaabbadhu. Yoo qofaa kee taate hiriyyoonni kee si dhiisanii yoo deeman iyyuu dhugaan si bira jirti taanaan dhugaa sii gale sanaaf dhugaan si bira jirtu sanaaf hamma dhumaatti illee wareegamuu qabdaa, dhaabbachuu qabdaa. Kana kan jennu namni lubbuu isaatiin akka fayyina argatuudhaaf, akka waaqayyo wajjin walitti hin buuneedhaaf. Tajaajilli sobaa waaqayyo wajjin walitti nama buusa waan ta'eef warreen kan waaqayyo ta'an dhugaa qabatanii akka adeemaniidhaaf kana jechaa jirti manni kiristaanaa keenya. Anis barachaa jira, isinis barachaa jirtu. Eenyu nu barsiisaa jira? Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Seera ba'uu boqonnaa 20:16 irratti ati jecha sagalee waaqayyo isa uumaa keessanaa sirriitti utoo dhaggeeffattee jedha. Fuuldura isaattis waan gaarii ta'e utoo hojjettee seera isaa hundumaas immoo utoo eegdee warreen saba Gibxi irratti dhukkuba yookaan aayichan isaaniin itti rukuteessuu ture sun sirra hin ga'u. Dha'ichi kamtu sirra hin ga'u jedha. Kanaafuu waaqayyoodhaan dhaggeeffachuu, abboommii isaatiif jiraachuu, gurra keenya yeroo hundumaa sagalee waaqayyo akka dhaggeeffatu gochuun mataa isaatti dhuma irratti eebba ta'uu isaa sirraa argina jecha. Seera ba'uu boqonnaa 15:26 irraa እንግዲህ እግዚኦ መኑ ያድር ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ያ waaqayዮ mootummaa kee tulluu keessa qulqulluu sanarratti yookaan mootummaa kee keessatti jechuudha. Eenyuma jiraatame nama akkamiitu mootummaa kee keessatti jiraata sana baruun barbaade jedhee qulqullichi Daawit waaqayyootiin gaafate. Afurri qulqulluu akkana jedhee deebiseefi faarsaa Daawit faaruu 14:1 kaasaa dubbisa yookaan cuftuu keessatti jechaadha. Faaruu 15:1 kaasaati dubbisa. Ela arraba isaatiin soba kan hin dubbanne, hiriyyaa isaa irrattis immoo hammeenya kan hin dalagne, firoottan isaas immoo kan hin arrabsiisne, arraba isaarra wanti yaraa, wanti hamaa, wanti soba ta'e kan hin dhaga'amne, arrabni isaa dhugaadhaaf kan bitame namni akkasii kun mootummaa waaqayyoo keessatti jiraata. Mee ililshaatii waaqayyootiin galateeffadha. Kallattiin nuyi itti mootummaa waaqayyootti gallu bal'aa. Sobumaan nagadaa jirra. Sobumaan jira. Sun nama xureessa gaarii miti. Kiristaanni lafa deemee hunda dhugaadhaanidha kan inni beekamuudhaa qabu. Dhugaa dubbachuudhaan, dhugaadhaaf dhaabbachuudhaanidha kan inni beekamuu qabu jedha. Naaf hamma ammaatti nu wajjin ta'ee waaqa nu barsiiseef galanni haa ta'u. Akkuma jedhame kana dhugaa biti malee hin gurguriini akkuma nuun jedhee waaqa sagalee isaatiin nu barsiise. Eeyyeen nutis dhugaa itti dafqinee dhugaa ela meetii fi warqee caalaa bareedaa, meetii fi warqee caalaa gatiin kan itti ba'uu qabudha waan ta'eedhaaf dhugaan maal akka taate barree dhugaadhaa wajjin jiraachuun nurraa eegama. Waaqayyo hamma ammaatti nu wajjin ta'e kan dhugaa nu barsiise galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Dhugaa baranne kanaanis akka jiraanuudhaaf tajaajilli keenya warri faarfattan faarfannaan keessan dhugaan haa ta'u, warri qaddastan qiddaaseen keessan dhugaan haa ta'u, warri tajaajiltan kennaa adda addaa laachuudhaan kan tajaajiltan tajaajilli keessan dhugaadhaan haa ta'u, kiristaanonni kiristaanummaan keessan dhugaadhaan haa ta'u. Kallattii garaa garaatiin mana waaqayyo deeggarra warri jettan adaraa waaqayyo tajaajilli keessan hundumtuu dhugaadhaan haa ta'u. Waaqayyo dhugaan waa dubbachiisu, dhugaadhaan waa jiraachisu. Isa baranne kana qalbii keenya keessa nuuf bulchee firii 30, 60, 100 itti naqanne aaltu mootummaa isaa akka taanuuf gargaarsi waaqayyo kadhannaan haadha keenya qulqulleetti giiftii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa eebbi abbootii keenya qulqullootaa har'as boris bara baraan hunduma keenya wajjin haa ta'u. Galanni waaqaaf haa ta'u. Sibaata እግዚአብሔር